Akaboltan. Akaboltan. Good to be back home, huh? I'm so nostalgic. So many memories. Kita seberapa kami dah biasa? Kumala maafi jahab yang kan udah kaya apa sih? Amerika kumala maafi kan summer August kesan kan? I think February 2006 ya kan Minneapolis. Udah terganggu jauh raga nih. Tak mau tak kosojen lu, semua lokar lo, semua lokar. Samboda Oromo Forest itu ini. Saninis mata kayak nyojim marianne. Media OMN damne. Kelesa Oromia Bilisopsi. Samboda Amas wal makara walis gorsa walis arsa kamso kero socho sudan waratan ki bangki kabate o got shantam abdirir fate nu jara juraf deu motumman shimbirro dameti wacafadan Imbu turun jauh. Amat tahu kisah itu wajah makan, lafang gini itu. Ini kayaknya mana? Kita minggu aku. Ini semua kan ada saat ya. Polis mali. Umat nikah ini umat haka kamu. Wani sendiri ada David. Ummata qeesarratti roorrifame qeesarratti salphifame qeesarratti saamame qeesarratti walqixxummaaf kabajaadhaan jiraachuu barbaade waan ta'eef dhugaa ummata keenyaa kana qabanne haala qabatamaa ummata keenyaa haala qabatamaa mooraa diinaa haala qabatamaa addunyaa qorannee strategic advantage kan mau kamu kami. Jechun kapsot sini tu. Ichiti meti ifmat rai. Ummata ke sukchone. Tokum mangurme sine. Tarsimu da masakamne. Rabbis gargar sifanne. Bakkaya nisan gaudan dene kawasan itu. Now kita makan kisah ti wani kaya me. Kutang gama dura sena dalota hiya fakatus sena dalota ilman Oromo dati tusi kapsot kasenne kitab definitive itu kapsot kasenne olon lang kafa definitive wan cukur safi gabrum mabroro dalan itu lumugat terong guddanuti Rorot dalam itu, abso kisah bukan deh, absau tak fakirnya bukan deh, tufi, jip, Oromo ragaukan, sama kayaknya ragaukan, abso, abkah kayu kaya tu sene, abang kaya tu bre, ilmang kaya dalu kabanjir curan, kanin gara orang no kanan takkan sih, karena tadi sih, dabbelnya dua mana tuan lepas sih itu, gabung mas kapsul sensi itu dalam dia, anaknya kumpul itu kau apa kapsul sensi, tiada bayar tiada kurang kusur udah jatuh orang itu, milion shantam tani itu warashan itu di teman. Wagga shantam deemanii bika tokko hin geenye. I was sick and fed up of that and I wanted to change it.
Gaafasis beekumsaan rabbi naa kenneefi kan hin barnootaan gabbifanne kan hin gorsa keessaniitiin bal'ifanne isin abdaddee uummata kana abdaddee itti deeme takkaan hanqaan isine takka anillee wayin takka isin qaanesseere hidaaye isin hin loluu hin dande'a isin hin mormuu hin dande'a na mormuu dandeessa isin aarsuu hin dande'a na aarsuu dandeessa takkaa garuu isin kasaarsee hin beeku wallaahi isin kasaarsee hin beeku namni dhageera yaada tokko kan isin ittiin dhufu hirribaa ka'ee ittiin hin dhufu akka Ameerikaana keessaa qabadhee hin dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda isin dhufu mormii falmii yaada gorsa keessan hin gabbifne hojiitti seenaa jechuudha. Citiin kitaaba kana keessa waan biraatiin miti. Maaf kitaaba kana barreesse tokko manni mormata aadaa seenaa boonsaa qabu garuu oral society waan ta'eef barreeffachuu isaa gaariidha. Baabashaatoo irraa kaasee warri as keessa jirtan gameeyyiin qabsoo kana seenaan ta'e osoo barreeffamte kitaaba kana shanii ol baati. Isin faarsuu ni barbaadu baadha. Baadiyyaa irraa kaanee dhiitamaa, dhiibamaa, qabsoo seenne, dhiibamne, Somaalee seenne, bishaan san qaxxaamurre, Yamaniin goone, Saawudiin goone, Xaaliyaaniin goone, Kaanadaa dhufne, Ameerikaa dhufne. Isaan loomu joorni. Seenaan mataa keessanii seenaa uummata Oromoodhaati. Seenaa nama qaanessullee miti seenaa qabsoodhaati beekama. Seenaa qabsoodhaati. Kanaaf kan hin barreesse namni keenya akka barreessu barbaada. Lammataa wanni baroota 2013 hanga 2018 hojjetame seenaa addunyaatti waan galmaa'uu qabu waan beekamu qabu. Bakka dhugaan murannoon qabsoo wal ta'anii injifannoo itti agarsiisanidha jechuudha. Kana immoo ka Oromoodhaaf fedhii hin qabne ka Oromoo mataa keessa waqaree hamilee isaa cabsu fedhu akka Oromoonis dagatu barbaada. Akkuma agartan beekayaan hin ga'e ammas bilisummaa dhugaa ka gammadaan mirgi isaa kabajamu ka Oromoon akka Oromootti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamu ka sabaaf sablammii wajjin wal qixa ta'ee hin jiraatu guutuutti hin galmoo'in bakka hin ga'e. Haa ta'u immoo sirna abbaa lafaa jala hin jiru immoo sirna abbaa lafaa kan namaaf laftinis namaaf lafti Oromoottis qabeenya alagaa taasisan jala jiru jechuudha. Waggaa 50 keessatti hin shubbu suutaas yoo deemne hoggaa deemu yoo gatantaranne kuufnee lafatti dhabne daaraa dhaqqabnee kaanee waggaa 50 keessatti jijjiirama gurguddaa fidnee jechuudha. Kun ittiin boonuu qabu. Abboota keenya irraa kaasee, afran qolloo irraa kaasee, sochii Baalee irraa kaasee, sochii Lixa Oromiyaa irraa kaasee, sochii Machaa Oromiyaa irraa kaasee, hanga qabsoo qeerrootitti wanti keessa dabarru Allah qabdi. Ittillee mul'ooyne qabsoo saboota addunyaa hundatu hanga takka deemee hanga takka gochuu waan jiru. Gufachuun dhiirummaadha. Gufatanii lafatti hafuudhaatu harummaadha.
ulfaatas barko sekolah jatuh motor rahan ke kurang kumala makro jadi tikap songgen goda turre sirna kita bitta alagar itu kumala makro jadi rahan kasih kalsong goda maju sirna kita bittu jalla kita tertia tu now kata kalsong lama untuk godamu tofta jiru gabat tersibo jiru gabat kayu jiru orang gabat kayu romo Mereka bagi rumah saya kebaca saja. Ini rumah saya di boleh kebaca ni. Abi kesana nanti. Dalagatnya ini rumah kita bawa sambil ada apa cu? Karena mau lihat kita sudah. Mau tuh mah ini filate, serak itu mate. Orangnya itu bulcu, Ethiopia mau sebab mau tuh wajib dulu. Karena galma gaudah, amni guddan yoo xiqqaate tuussarra ta'u deemamee jira. Kaafe bakkaan ga'uudhaaf amma immoo haara gaafattanii moggaasati. Right? Biyya dheeytan, maatis gaafattan, qamaatan, bashannantaniifi. Amma qabattoo jabeeffachuun ammaa jechuudha. We are going to finish the journey. Let's go. We have the strategy. We have the plan. We are prepared. We have filled our gas. We are going to finish this journey. Now, kalesa gaafa dartara theory dambarande Ethiopia Oromia fagoo darra laallu hojjannee itti milkooye arramu gaafarrii qabu gaafa Ethiopia dhaynee harkaan qaqqabanne hidhamnee macarooshii keessaa agarree sirriitti hubannutti gaafa sirna gita bittaa alagaa firraa buufne jallatus doofatus hatus badaa ta'us keenya keessa dhaynatti hojiin akka kaleessa hin ulfaatu. Filannoo sadii qaba warri jallaan gaangoo irra keenye hoggaa siree irra keenyu siree jallu dhiitu. Gabrummaa ormi akka reetti isa dhiite oofu jalaa baafnee siree irra baafne siree irraa lukka ficcaa siree irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaan jiru. Baanki alagaa irraa fuunee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadii qaba. Yoo Rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti hin fakkaatu isin du'aa itti godhaa. Kalammataa warri marsee taa'u kan isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna ibbararu. Sadaffaa walitti hataayamanii dastbiinii keessatti kufuudha jechuudha. Kuni dhaadannoo miti. This is not a slogan. This is a plan. This is a strategy. This is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafaa miti. Yeroo callisu sodaatee ni rafu himmu ni riba malee hoggaa lama sadiif reebnee garuu hin rafne dalagaa turre jechuudha. Hojii hojjechaa turre jechuudha. Qaama keenya madaa'ee wal danda'an jaarmaa keenya bitaa mirgaa rukutannee lallaaffate deemnee jaarranne haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qoranne tarsiimoo saniin wal gitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. Sanamma xumurree hojiitti seennee jirre. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo'ee deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemu. Look, sirni amma jirtu hedduu nama cinqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern
Our concern, fulleffannaan keenya, is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia. We are not going to repeat some mistakes. Dongoroota bifa adda addaatti hojjetame irra hin deebinu. Akka irra hin deebinetti sirriitti qorannee jirra, itti qophoonee jirra. Nu dhaggeeffadha. Bakka isin hin galin nu gaafadha. Bakka kanarraa mayde seetan nu gorfadha. Bakka itti akkatti rabbitti nu kadhadha. Waliin jirra. Gara fuuldura deemnaa ni milkooyinaa nagaan na bula. Osoo kahin dura daqiiqaa xiqqoo wayii qabnaa nama lamaa sadii gaafii fi waan hagammaa deemurraa carraa kanatti fayyadamee gaafachuu barbaadu nama lamaa sadii warri security jidduu ta'aatii nama lamaa sadii jidduutti yaada fudhannee akkasitti xumurraa namni lamaa sadii gaafiidhaaf taatan jidduu kanarratti as dhuftanii hiriiruu dandeettan nama lamaa sadii. Achumat osoo garan What? No, line again. Line again, need nothing. Job, take a shot. Injured. Undi keessa nuta. Warri as bira jirtan undi keessa nuta. Please.